Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi KFO'n tibbanaa marii irra turuun ni yaadatama. Mariin sun xumuramuu isaa mirkanaa'ee jira. Ibsa ABO fi KFO'n dhimmicha ilaalchisee laatan akka gadiitti isinii dhiyaata. Waliigaltee marii koree waliinii. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireensii Federaalistii Oromoo KFO rakkoolee siyaasaa fi waraanaa Oromiyaa keessa jiruu fi jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaaduuf guraandhala 19 bara 2025 kaasee hanga guraandhala 22 bara 2025tti guyyoota afuriif marii bal'aa hoteela Ililliitti taasifneerra. Marii taasifame kana keessatti haalli amma Oromiyaa keessa jiruu fi uummanni Oromoo itti jiru haala lubbuun namaa guyyaa guyyaan itti badaa jiru, haala namni hojjetee jiraatu itti dadhabee, haala uummanni wabii jireenyaa itti dhabee waan godhu wallaalee keessa jiraachuu isaa gadi fageenyaan hubachuu dandeenyeerra. Uummata Oromoo rakkoolee fi danqaamaa kana keessaa baasanii nagaa waaraan akka bu'uu danda'uuf akka armaan gadiitti irratti waliif galleerra. Tokko, nagaa buusuu fi nagaa tiksuu ilaalchisee. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne uummanni Oromoo haqaa fi bilisummaa isaa dhabee erga sirna nafxanyaa jalatti kufee kaasee hanga har'aatti qe'een isaa akka nagaa dhabee fi jeequmsa keessa akka jiru hubannee nagaa waaraa jiruu fi jireenya uummataatiif barbaachisu buusuuf bilisummaa fi haqi uummata Oromoo sarbame guutummaatti deebii argachuu akka qabu amannee waraanni Oromiyaa keessaa dhaabatee nagaan akka bu'uu fi nageenyi uummataa saala amansiisaa ta'een akka tikfamuu qabu walii galuun dhimma kana ABO fi KFO'n dirqama ofitti fudhatanii wantoota humni isaanii danda'e hunda akka raawwatan amaanaa itti kennanneerra. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne rakkoo siyaasaa fi bulchiinsaa Oromiyaa keessa jiraniif furmaata maayii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubanne ABO fi KFO'n uummanni Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraatawaa fi bilisa ta'een hanga filatutti akkasumas tajaajila uummataa barbaachisu kan kennu mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa paartilee Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu hundaa hammate yeroo murtaa'eef akka hundeessan amaanaa itti kennanneerra. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne waraanni bilisummaa Oromoo nagaa amansiisaa Oromiyaa keessatti buusuuf qooda olaanaa akka qabu amanuun ABO fi KFO'n waraanni kun bulchiinsa siyaasaa mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa hundeeffamu jalatti itti gaafatamummaa fudhatee seera nagaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'u haala barbaachisaa akka qindeessanii fi guutaniif amaanaatti kennanneerra. 2. Rakkoo magaalaa Finfinnee fi daangaa Oromiyaa furuu ilaalchisee. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne magaalaan Finfinnee seenaanis ta'ee seeraan qabeenya uummata Oromoo fi magaalaa guddoo Oromiyaa akka taatee guutummaatti amanuun magaalaan kun itti waamamni ishii akka mootummaa Oromiyaatiif taatu ABO fi KFO'n itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii akka mirkaneessan amaanaatti kennanneerra. Baajalatti jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne Walloo, Dirree Daawwaa, Matakkal, Moyyaalee, Madda Walaabuu fi kana fakkaatan dabalatee daangaaleen Oromiyaa karaa adda addaatiin irraa ciccitanii mootummaa naannolee adda addaa Oromiyaa daangessan keessatti akka hafanii jiran amanuun ABO fi KFO'n itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii seera addunyaa fi seera biyyi qabdu irratti hundaa'uun akka Oromiyaa keessatti dachaasan amaanaatti kennanneerra. 3ffaa irratti tokkummaa fi ijaarsa uummata Oromoo cimsuu ilaalchisee. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne sirni gadaa, siinqee, hundee tokkummaa fi ijaarsa siyaasaa, dinagdee hawaasummaa, aadaa fi nageenya Oromootiif qabaachaa ture sirriitti hubannee ABO fi KFO'n sirna gadaa yookaan siinqee kun gadi fageenyaan qoratamee uummata wajjin marii bal'aan taasifamee haaromsi jaarraa keessa jirru wajjin wal madaalu itti taasifamee sirna Oromoon itti bulu akka ta'uu danda'u waan barbaachisu hunda akka taasisan amaanaatti kennanneerra. 4ffaa irratti mirga sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan ilaalchisee. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne sirni gadaa uummanni Oromoo akkamitti akka kenneen Oromoo hin taane wajjin kabajaa fi michummaan jiraatamu haalaan kabarsiisee fi muuxannoo itti qabu ta'uu isaa hubachuun fuulduras ABO fi KFO'n haala uummanni Oromoo sabaa fi sablammoonni sodaa tokko malee mirgi isaanii guutummaatti kabajamee wajjin jiraatamuu danda'u irratti hojjetanii fi dhugoomsan amaanaatti kennanneerra. 5ffaa irratti
hariiroo mootummaa Oromiyaa fi mootummaa federaalaa jidduu jiraachuu qabu laalchisee jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne mootummaa federaalaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa akka hin jirre, uummanni Oromoo akka baay'ina isaa fi gumaacha isaatti jaarmiyaalee mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'umsa akka hin qabne, walabummaan dhaabbattootaa kanneen akka mana murtii, poolisii federaalaa, humna ittisa biyyaa fi kan kana fakkaatan akka hin jirre, qabeenya waloo federaalaatti ga'een uummata Oromoo xiqqaa ta'uu hubannee ABO fi KFO'n wantoota daddaban kana haala sirreessuu fi dantaan uummata Oromoo mootummaa federaalaa keessatti kabajamuu qabu irratti itti gaafatamummaan akka hojjetan amaanaatti kennanneerra. Nuti jilli hawaasa Oromoo adda addaa kora waliinii kana irratti argamne tokkoffaa irratti jila waltajjii qabaa abbootii gadaa Oromiyaa hojimaata gumii abboota gadaa Oromoo, 2 jila yaa'ii bara 1966 waldaa Maccaa fi Tuulamaa, 3 jila hirkoo 1976 hojimaata idilee addaa duraanii, 4 jila yaa'ii Goonyaa, jila yaa'ii Ganyaa Hororessaa haadha Siinqee, 5 jila abbaa dhugaa yookaas hojimaata abbaa muudaa, 6 jila waayyoonaa anaajinaa yookaas hojimaata dirree Sheek Huseen, 7 jila wayyooma Soofumar yookaas abbaa murtii, 8 jila nagummaa dambii yookaan hojimaata Sayyid Alfaaqii yookaas yaa dambii, 9 jila jaarrolee biyyaalessa Oromiyaa yookaas bakka buutota lammiilee Oromiyaa, 10 jila afaanii yookaas hayyoota yuunivarsiitii, 11 jila teessoo Magarsaa Badhaasaa yookaas hojimaata qulqulluu Sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros, 12 jila waldaa Makkaana Iyyesuus Itoophiyaa yookaas jila Sadaasa 24 bara 2023, 13 jila dhugeeffannaa uumaa yookaas dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa, 14 jila yuubaa tokkoffaa yookaas dhimmoota mirga namoomaa fi siviilii Oromoo, 15 jila waayilan waltajjii yookaas yuubaa afuraffaa, 16 jila yaa haaromsa Finfinnee yookaas hawaasa Finnaa Finfinnee. Dhumarratti jilli gulaa waliinii ABO fi KFO amaanaa itti kenname kana akka seeraa fi sirnaan raawwatan deeggarsa nu irraa barbaadamu hundaa kennuuf waadaa seenneerra. Jila jaarmiyaalee hawaasa Oromoo fi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO Guraandhala 22 bara 2025 Finfinnee. Egaan ibsi walitti argamu kan ABO fi KFO'n waliin ta'anii jiloota tibbanaa marii irra turan waliin kennanidha. Dhaggeeffattoota keenyaa waan nu caqastaniif galatoomaa jecha YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa jenna.